Kuma amma duraatu hangana nakasitti gartee rakkatu turesan nama gartee jechuudha bishaan naaga yookaan hin dhabe Oromoo ta'ee jechuudha arra gartee isin kana dhuftee nagaafattee hangana gartee na jajjabeessuusiitii fi an bakka guddaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtoota fi hordoftoota kiyyaa baga nagaan leentan isin jecha anilleen kun dhufeetiin jira gama keessanii kanarraa wanni gama keessan nafite maaliif akkuma isinillee agartanii hamzeetti dhugaadhaa miyyootti yaabjanii duraan amanee itti kanneen miyyootti jaalatta na baase yeroo immoo haadumaaf kanneen homaan goone kanarraa tana wanni gama keessan dhufeef maaliif namaatu gartee kalee fi kanallee natti dawwalu ture namni san ati hillee daajaanii na gartee na gaafatu turanii arran tan ammoo jechuudha ni dhufaa naan jaaniiti natti himanii ammoo namni sun karaalee jira waan inni sun gartee namni sun dhufuun gaa walumaanuu kan dhageenyu isin jaaromootiya maaliif waan inni dhufuun waan inni ergee fi waa akkama kee dhufe mee inshaallah walumaanuu dhageenyaan isin jaaromootiya hanga gartee Duma video diate na fana turan ini. Tota ya namni kun garte nama dirati miti amudure le ni bejan akkuma isinilleen agartan maaliif namni garte natti dhufe sababa garte umboina nama na tergite luchitulle sababa sanina daamten namni kun nama dalaati waan namni kun ka dhufu hin beeku anilleen ibsu gaaddeetin jira kanaafin garte kaameeralle kaadde jechuudha waan garte namudatu walumaanuu kan garte agarru taani hin jarumutiya Ana raga nama kana waan inni qabatee dhufu namni kun diina kana gaa nama waan namni si godhu hin beeku namni kun nagaa ta'etti dhufee jechuudha gartee waan hin taane faana namatti hojjeta. Kanarraa Oromootiyya meegaa seena. Gambe. Yoo. Salaamu. Waalaikum salaam. Sen. Maal eessa dhufe? Mana illeetisi. Halleedhe. Ta. Nama biraa bira dhaqee intaloota akka biraa taa'ilmoo sirraa fuute. Ayyee. Achi dhallaan qudurii isaatiin naa kenni jennaanu na dubdee ilaa bulaa kaarraa na dhageessee na biraa gara galee mana waan hin biyyenneef akkasitti dhufee siin jira. Ayyee lafa ga'e taa'aatu. Taa'ee bar taa'ee. Lafa ga'e. Eenyu si argi? Ani biyyanne nama samilleen namuma si beeku basa. Raqma kanaan argattaa hornaan jee. Jechuun namni amma raqama si kanneen osoo raqamni nama si kanneen osoo hin ta'in namni gartee eessan na beektee dhufuu dandeessu eenyu si argi. Yaani duraan na beektamoo hangaas hin beeku maaliif wanneen biraas gaafadde kanarraa jaalatamtoota fi hordoftoota yeekunoo namni hin jirus dhufee jira nama dhalaati. Kanumaanuu isumarraa waan gartee isin jettu isumarraa dhageenyaan. Kaamiraama. Egaa maal? Dachi muutuu kaamira maal? Rakkoon jira. Rakkoon ati akkamitti gama yaani dhufuu dandeessanatti eenyutu si argee onnee siin jee jechuudha. Ani akkin itti dhufuu danda'e. Duraan illee namni na fide hin jiru. Qilleessumarratti si argee. Rakkoo masimuun mudatte kan hunda laalee. Nama rarteetu manga akkasitti maali rakkoon isa uumamteetu hin jee isuma bira ga'een ture hin gaafadhe jee. Taate maali? Inaafisi wallolle sababa sunitti jechuudha ilmoo warreen irra darbitee deemte kana hunda jechuudha loqa kana hunda na dhaamtee lafeen namii dhabte kanaaf wanneen biraas gaafadde eenyu si ergee wanneen siin jeef amma dura namni na tumee ture kanaaf si gaafadde waan biraatti fudhatu osoo hin ta'in ati amma kanuma jechuudha waan biraatti namni si ergee siin jiru jechuudha. Namni na ergee hin jiru sanuma akka ta'e hoffol ta'e dandamatte si gaafaddaa fi dhahamee jira ilmoon jalaa dhukkubsatti jechaan dhagahee. Sanifu amma kam dandamatte? Wallahi dandamatte waan alhamdulillah. Taa gaadu bala fageeta. Taa ebarrani sumaaf jecha sumaaf yaad argadde baga gaarabbis baase. Ilmoo nooyesi jirti. Ilmoo amzeewdiitu gartee bakka gartee hin jirtullee agarreetuma inni fuudhee kawaan keessee kanneetti na fakkaatti. Kanarra naaf inni isa bira dhiqalmaan isa gaan deebi'asumaan jira. Angama duraatu nama na gaafatu dhabee mana keessatti rakkatu ture arran tan akkamitti gartee naa dhimmamte qoqoma naaf qabaattee dhufuu dandeesse kanaatu na ajaa'ibsiise bara. Ani egaa jettee namarraan illee waa sin barannee qilleessumarrattis argee waggaan rakkoo ka'ee argee sanumaaf egaa na yaachisteetuman rakkoon tun rakkoon bineensiti jedhu dhufte tun egaa nama hundarraa nu dhufte. Nurrallee numa dhufte. Jeef man na yaaddichiste mararee kumas ma yaadeetiin dhufe jechuun baana barra.
Sibiila rakmate argachuun nama meeqarra dawwalee naaf hin dhuganii intala takka hunda fa'aa wal lolleeni akkasitti rakkoon akka inni ta'e dhufe. Rakkoon qabu dhugaadhaan nagaafatu fayyadee na barbaadu ta'e baay'ee takka galatoomuu siin jaa garuu maali waan afaan kiyya dubbattu yeroo waan gartee kuukamaa gartee walitti qabu dhuftee gartee na barbaaddee natti dhufuu fayyadee galatoomuu siin jaa maali garuu mana keessatti rakkatu ture ilmooti yaa wajjin garuu har'a alhamdulillah jala beetiin jira. Kanarraa garuu immoo an silaa hangam duraatu hangaan an akkasii rakkatu dhufte duraan dhufte bareeda ture na fakkaate maaliif gaafaan rakkoo keessa ture san. Yeroo sanis rakma ta'een arganne as barbaadeef mas dhabe nan dhufanan akkasumas jechuun har'a gahee ammas immoo bagan dhufraatidha guyyaa biraatiitu wal baruu taha. Rakkoon qabu maqaan kee ta'uu siin jaa. Maqaan kiyya Aminaan jedhama. Aminaadha. Aminaan jedhu. Aminaa Walloodha. Aminaa Walloodha. Biyyaa fi jechuudha Walloodha jechuudha. Bareeda baay'ee takka ifteen alaaluu faatiif galatoome. Anilleen hono killeen anjaane akkuma gartee duraanuu agarsiisanii. Garuu an maaliif akka nama tokkotti namni gartee duraanillee gara gartee miseenjiraatti waasaappiinis nama hedduutu na gaafatu ture. An kanarraa gaa nama kana gaa jechuun ka dhufee akka kee kanatti dhufee jechuudha qaamaan na bira dhufee na gaafate tokkollee na gada jeetii yaadda gama keenya. Ani nuti biyyattii rakkoon Oromoorra geesse kanarras ilma geesse biyya tokko waliif yaaduun gaa bareedaa jeetu manna dhugaan achirratti argata. Isarraa dhufte sun? Ani amma fagoo meeyyaasnirraa hin dhufe. Akkuma dalagarraa hin dhufe amma bakka biraatillee. Bakka dalagaatti dhufte? Bakka dalagaatti. Biyya kana dhufte? Dhumaan biyyoo kan keegaalan laaluutiin achirratti oduun laaluu baagaa akka ati rakkoo sirratti uumame argeetuman garaana nyaateetuman as dhufe. Bareedaadha dhugaadha. Ati egaa biyya kana dhufte egaa yaani amma na arguun kee dhugaadha. Araba birallee akka daleetti. Yaani namni keenya manuma arabaatti dalagaa achumatti jechuudha kan hunda gartee jechuudha haatee kan si fide akkaanan jechuudha biyya kana keessa jirullee dhugaadhaattillee biyyoota akka keessa waliin jiraattee dhuftee na gaafattee gama kiyya dhufuudhaaf baay'ee takkaan galatoomuu siin jaa. Ammoo dhugaa gamma duraatu namni gartee hedduutu na dawalanii na gaafatanii kun jechuudha garuma waasaappiitiin garuu immoo namni akka fedhetti jechuudha yeroon biyya namaa tana keessatti namni tokkolleen ani maaliif rakkoon keessaafuu biyya namaa tana keessatti baay'ee takka jechuudha rakkoon manatti nama kana guutuu bira jechuudha jette maaliif namni gartee haadha abbaa isaa biraan hin jireen maatii isaa biraan hin jireen baay'ee takka gartee namni hin rakkanne hin jiru. Kanarraa immoo namni akka feetee kun ni argama jeetii si yaadu maaliif yoo naan jette namni gartee odoo quuqama gartee waliif qabaannee nama rakkate tokko odoo deemnee jechuudha gaafannee bira dheenee qaamaanis jechuudha waan dandeenyu bira dhaabbannee gargaarree silaa namni akka feetee kun nuuf heddummaate an baay'ee takka bareeda jeetiin abdii qaba maaliif arran tana waan biraallee wanaa godhuu baatte dhuftee na gaafatu keetiif na barbaaddee natti dhufuu keetiif asiin galatoomfadhaan siin jaa. Galatarraa fi anilleen akkuma jettu akka namoonni keenya biyya alatti faca'ee kun hundi waliif rifatee gaafa rakkoo gaafa ajaan takka dhufte waliif dhaabbatu waliif tirmatu akka sanillee nan barbaada. Takka galatoomi dhugaa wallaahi ati nama gartee quuqama namaaf qabu maaliif arran tana jechuudha rakkoo xiyyeessan gartee jechuudha gaafatu osoo hin ta'in dhuftee na barbaaddee natti dhufuu keetiif an jechuudha bakkaan guddaan siif qaba. Nutillee egaa maaliif dhugaa akkuma gartee sirrallee gartee as keessa lafallee namaa tana keessatti yoo afaan beekte afaan hanga beektuun deemtee nama beektu sun bira deeta. Asumaanuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya obboleettiin keenyatu egaa dhuftee jechuudha akkuma gartee awwala isiniif kaase bakka gartee dalagaarraa baatee dhuftee rakkoo tanteessan jechuudha haati manaa keetii ilmoo sirratti darbitee deemtisan baay'ee takka jechuudha na rakkitee anallee jechuudha baay'ee takka siif gartee rakkadee sanumaan gartee silaaluuf gama kan ka'e silaaluuf mana ka'e dhufe kanarraa garuu kana hunda yaalaa rabbiin si baasee naan jettee na gaafatte baay'ee takka galatoomtu jaanan gama kiyyaane kanarraa immoo an wanni gartee dubbatu barbaadu hanguma amma duraatu hangaan akkasitti gartee rakkatu ture san nama gartee jechuudha bishaan naaga yookaan hin dhabee Oromoo ta'ee jechuudha har'a gartee isin kana dhuftee na gaafattee hangana gartee na jajjabeessuu isiitii fi guddaa jechuudha na biraa qabdi jeetiin abdii qaba.
Ammoo itti aansuudhaan silaanii fi gartee nuti nama keenya tokko kan rakkate bira dhaabbannee gargaaree nuti har'a asiin jirru bilisoomna jeetiin abdii qabaa. Kanarra asumaanuu gaa dhugaadhaa maaliif rakkoo xiyyeessan har'an tana garuu miillilleen xiqqishoollee taatu na dhukkubullee daa'ima gartee haati manaatti yaalleen hanjiruutti geessee fi jira. Kanarraa galatamtoota agartoota kiyya nama tokko gaa eega namatti dhufe haasawaan afaan goggoisuu osoo hin ta'in duraanuu wanni gartee kaameraa qaaddeef rakkoon gartee duraan keessa ture san kan namni illee gartee natti himee namni hidhuu ture san saniif kaameraa qaadde. Kanarraa isii tan afaan hin goggoisu bishaaniin sii bita gaama attuu keessummaadhaan amma dhufte jechuudha. Bishaaniin sii bita. Manalleen gaawwan biyya keessa isaa sila hammi fida sila rakkoon qabu. La galatama anu maaliif keessummaan takka guyyaa dura dhufte abbuma manaatutu yoo haadha manaatu bishaan namaa fida rakkoon qabu sanaatu fidaati. Sarrakkoo hin jiru galatoomaa.